chaffee daandii guddinaa dargaggoota chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota. Ashamaar qafuun daawwattoota sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa ta'uudhaan sagantaa keenya isin biraan ga'aatiin jiru. Kun caffee miidiyaa sagalee gamtaati. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Amma dura sagantaa isin qopheessee gubbaa irratti magaalaa Adaamaa irraa lafa argachuu keenya ifa isiniif gooneeti kan turre. Akkuma sagalee yookaan viidiyoon isin biraa ga'aatiin turre guyyaa har'aa kan ammoo magaalaa Adaamaa aanaa Harooratti ganda qarree kiisootti kan argamnudha. Egaa sheediin otoo baatii tokko hin ga'in waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Yeroo kana keessatti ariifannaadhaan bifa kana fakkaatuun isiniif ijaaree gara barbaachisummaa isaatti dabarsuudhaaf kan jedhu miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas ammoo maamiltoonni keenya dabalataanis ammoo deeggartoonni keenya baga gammaddan baga waliin gammanne jecha egaa kinoo sheediin otoo baatii tokko hin gahin haala bareedaa fi ho'aa ta'een ijaarsi mana isaa haala kanaan itti fufee kan jiru yookaan gara xumuraa kan deemee jiru jechuudha. Dargaggoof shamarran eenyu gonkumaa dinagdee gabaanaan eenyuun nuun dorgomaa ambaasaaddarooti misoomaaf nageenyaa taana biyya keenyaaf addunyaaf fakkeenyaa. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwataatiin jirtan kutaan amma asitti argaatiin jirtan kun kutaan tokkoon isaa loonii 24 kan qabatu yoo ta'u lamman isaa walitti 48 qabata jechuudha. Bifa kanaan loonota asitti furdisnee gabaadhaaf kan oolchinu ta'a jechuudha. Asumatti wanta akka isaan gabbataniif nyaata isaan irraa eegamu nurraa barbaachisu mara isaa gochuudhaan asitti qopheessinee fi ummataaf gabaadhaaf oolchina jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kutaan tokko isa kana kan loon yookaan qotiyoo ittiin furdisnu sangaa jechuudha. 24 qabatu kana yoo ta'u kan 24 qabatu immoo nafaana kotaatii asitti arguu dandeessu jechuudha. Waliigala meeqa qabate jenne 48 qabata jechuudha. Kun kinoo kan kutaa lammaffaa isaati. Kunis 24 qabata jechuudha. Sangaan 24 as keessatti nyaanni qophaa'ee fi asitti gabbatee furdatee akkuma kan gaditti argine jechuudha. Gabaaf kan ooluu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaa kinoo daawwattoota keenya akkuma isin biraan ga'aatiin jiru sagantaan keenya wal duraa duubaan itti fufeetii kan jiru amma immoo gara lafa qullaatti garana kan baaneetti hin jirru. Lafti qullaan argaa jirtan kun asii kaasee hanga gamsan ba'utti kan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Lafa kuduraaf muduraaleedhaaf oolu fudhatee asitti miseensota waldaa isaatii fi akkasumas ammoo maamiltoota keenyaaf qopheessuudhaaf qophii barbaachisu maraa cufeeti kan jiru. Lafticha immoo kan waliin daawwannu ta'a jechuudha. Chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota daandii guddinaa dargaggoota chaffee karra milkaa'inaa ga'eessota jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuu. Tolega daawwattoota keenya kan daawwataatiin jirtan kun caffee miidiyaa sagalee gamtaati. An eegan hagana isiniin jedhe immoo hundeessaa pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaant Sanyii Idashuu Loosadha. Haala ijaarsa isaatii fi ittiin fayyadamiinsa isaa akkasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti as ga'uu isaatii fi gara fuulduraattillee kallattii garaagaraa waan jiru isaan wajjin turtiin keessan turtiin keenya haa ta'uti gara pirezidaant Sanyii Idashuu Loosadtiin isin dabarsa daawwattoota keenya. Hayyee ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa bakka jirtan hundatti nageenya keenya isin haa qaqqabu jechaa. Egaa akkuma sila haala gaariidhaan isin beeksisaa turre akkasumas immoo ji'a tokkoon har'a yookaan baatii tokko bakka hin goonnetti isin beeksisnee turre. Ijaarsa Adaamaa keessatti akka calqabnee turre. Yeroo har'aa kana immoo xumura isaatii fi haala ittiin ijaarsi akkamitti dhume kan jedhu immoo haala tokko tokko isin daawwachiisuu barbaanna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marata sa'a 24 mul'ata isaa wajjin ni faajji'a. Faajjiin isaa tirree bu'aa qabeessummaa fi fayyadamummaa miseensota isaa maraaf malee nama tokko nama lamaa fi miti. Manni kun innaa dhumetti horii 24tu as keessatti taa'a. Horiin 24 isaatiiyyuu sagaa furdinaati. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan ta'an loon aannaniif loon foonii akkasumas immoo
horsiisa lukkuutti irrattis immoo kan hojjetan irratti xiyyeeffanni jira. Kana qofas miti. Magaalaa Shaggar keessattis aanaa Gala Faajjii kan ijaaraa jirrus sheediiwwan ja'aan isaati irratti iyyuu bifa gaariidhaan hojiin isaa ho'inaan deemaa jira. Kun egaa dhumatee jira. Yeroo ammaa kanatti bifa kanaan bitaadhaan mirgaan illees bifa kanaatiin bitaa mirgaan kan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaarsa isaa fixatee jira. Kuni bifa kanaatiin xaaraa qofatu isaa hafaa jechaadha. Xaaraa kadhaan alatti wanni isaa hafu hin jiru. Kuni ashwaa girfii fi xiqqoo isaatitu nu hafaa jechaadha. Finishingii fixaa jirra jechaadha. Hanga gaditti argitan horii 24 kun horii 24 sangaa 48 walittuu ni qabaata jechaadha. Akkasumas immoo karaa jallaatiin tokkotu ganaa hojjetamaa jira. Innis innaa dhumetti bifa saniitiin itti deemna jechaadha. Kan ammoo akkuma argitan kana qonna kuduraaf muduraatiif hektaara 7 ol kan ta'u hektaara 10tti kan dhiyaatu kana kuduraaf muduraaf immoo asumaan asitti maasaadhaaf fudhannee hojjechuudhaaf kan itti qophaa'aa ta'u kan fiigaa jirrudha. Fidneetis jirra jechaadha. Egaa bifa kanaatiin haala gaariidhaan bulchiisni ilaalcha gaarii nuu qabaatee deeggarsaa fi gargaarsa waan hundaatiin iyyuu nu faana kan jiran ta'uusaa isiniif ibsuu barbaada. Qaamni ilaallatu hundi keessan iyyuu nu faana akka taatanii fi deeggarsa adda addaa akka nuuf gootan waamicha keenya isiniif dabarsina. Kana qofas miti. Miseensota qofa duttaan daasbooraan biyya alaa jirtan deeggarsa nu gargaaruu calqabdan akka jabeessitaniitti nuuf fuftan kabajaan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Waan hin goone hin haasofnu, waan haasofnu immoo godhuurraa duubatti hin deebinu. Bifa kanaatiin egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa haala kamiitiin itti deema, maal gochaattis jira kan jedhu haala kanaatiin hojii irratti bobbaanee jirra. Isinis jabaattanii cimtanii nu wajjiniin akka hojii irratti bobbaatan jabaadhaa, cimaa, faana ta'a, galatooma. Hayyee daawwattoota keenya egaa akkuma na duubatti argaatiin jirtan kun sheediin haala kanaan qophaa'ee dargaggoonni hojii dhabeeyyii ta'anillee asitti dhufuudhaan ogummaa qabanii fi akkasumas immoo humna qaban fayyadamuudhaan asitti hojiin uumamee fi hojjetaatidha kan jiran jechuudha. Tajaajilli waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaa gochaatiin jiru otoo manni kunillee hin xumuramne dargaggoonni itti fayyadamaatii jiru jechuudha. Egaa kana qofaa miti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaan lafoota akkanaatii fi manoota akkanaa bifa kanaan miseensotaa fi hawaasa bal'aa gaba'aa tasgabbeessuuf qopheesse karaa gadda addaatiin kallattii karaa garaa iddoo garaa garaa irratti qopheesseeti kan jiru. Akkuma sagantaa keenya amma duraatti isin biraan ga'aatiin turre ammallee gara fuulduraa iddoo biraa kan waliin deemnee daawwannu kan ta'u ta'a jechuudha. Ammaaf sagantaan qabanneetiin dhiyaannee turre kana fakkaata. Turtiin keenya hanga sa'aatii ammaa kana kan isin waliin ture an gaazexeessaa Mahammad Sa'id Takkitti Dammadamuudha. Ogeessi kaameraa na duubaan kan argamu Abdii. Hanga xumura sagantaa keenyaan waliin turuu keessaniin hedduu kabaja guddaa isin qabna. Injifannoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati.